harka muraa kana dhageenye ani ka dhagee nama baratti illee himee jira jaarsa tokkotu jira jedhan gosti isaa jaawwi harka muraa harki isaa harka muraa saniin jira jedhan yoo bakka maraa deemu qalbillee qaba dubbilee daddaa harree hannee harki nurraa muramne biyyaaf bilisummaa fuduloolu muramnee argise harree hatu waan badaa beeytanii biyya Arsii keessatti harree nama laafatu hata yoo hatte illee waan biraa yoo hatte malee waan biraa harree dhattee gamuun bara inni jaarsi suni maal inni jedhee yoo gaafadhu oma isa beekuu barbaade jaarsi tokko natti himnaani maaluma afaan hin katabna jedhee wanni aanolee kun amma akkuma argitan gaafsanirraa ka'ee amma kunoo siidan dhabamee bakka maratti ga'ee dikshinarii keessa illee galee insaayikiloopidiyaa keessa illee galee jira jechuudha. Kana baay'ee namatti dhagamsisa jechuudha. Amma wanni dubbachuu barbaadu waan dheeraa ta'eef taarika kana obboleessi kiyya barreessi qajeelchi tartiiban himi waan naan jedheef maaliif namni martuu aanolee gaafa tokkicha taate azuulee gaafa tokkicha taate Oromoon immoo oduu azuulee dingayin duratti waggaa baay'ee turaa waan tureef lolli sun akkuma itti ga'e himuun nurra jira. Maaliif azuulee gaafa tokkicha aanolee gaafa tokkicha fixan Arsiin akkamitti loluu danda'e? Maaliif Miniliikiin kun gaafa lama deebi'een beeku yoo lolu san gaafa takkiin nama daaraa godhee biraa deebi'a. Arsiin yoo shan deebisiise isuma san harkaan qabuu qaadii biraa deebi'an gizee sadii jaatanii bultumii fi ijoolleen isaa harkaan qabuu kaateeti harki horamnaan biraa deebi'e beeytanii harkumaan ani gaafin gaafa ammaa deebisan argatiniif oduu gaafsan isa qabanii maal godhinnaa jedha Arsiin deebis oduu gaafsan isa qabanii haga nagaariitti qabasa oduu isumaa qabanii hin ajjeesamu hin guddifatamu maaluma isa godhanii jechuutu jira. Kana jechuun kana taarika kana himuu waan irra tureef bal'isee isinitti himaa kana paawerpoointii isinitti argisiisa warra ingiliziyaa dandeettaniif warra afaan ingilizii dandeettaniif kaan afaan oromootiin tokko tokkoon hima. Maaliifii kun warra ingilizii beeytanii waan asirratti jiru kan laaltanii kaan afaan kiyyaan irra deddeebi'eetiin hima. Tokkoffaa Arsiin kun diqqoo isinitti fakkaatti namni hin beeynetti Arsii jechuun lafa biyya Arsii waabeef Awaash hin jiru oduun ta'in Arsiin bal'aa haga qal'atu hin beeytanii maappii kana kun ka qopheessi arguu hin dandeettanii maappiin kun biyyarra deemee laalee andallollee dhaqee gin'iirillee dhaqee kokkossallee dhaqee diidaa amara waliin ga'ee maappiin kun Arsii nagada fakkaata bal'inni isaa kun guyyaa keessa meeqa deemtan keessaa baatanii hin dandeettanii Arsiin akkuma beektan bakka lamatti addaan qoodama seeratti duritti akka jedhan amma baay'illee hin jiru wanni sun Arsiin yoo ta'e arsummaa ta'uu fi sikkotti galaa yookaan mandootti gala sikkisaa mandayyoo jedhan garuu maappilleen sirriitti addaan sirriitti hin baasu warri sikkisaa kun gara barii jira warri immoo mandayyoo mandoon gara kunoo dhiyaatii fi gara kunoo baaletti isaanitti jira kunniin asitti walitti gala Arsii yoo jedhan nama gosa takkitti oduun ta'in saba miliyoona baay'eetti laakkamu Amaarri yoo dhaqeetiin jedhu gosa takkitti odoo hin ta'in nama miliyoonaan waraanaa turan jechuu agartanii Arsiin yoo ka'u Arsii jechuun gosa takkitti miti kana maappii isaati kuni kunoo maappii Arsiin itti facaatee ani gosa 100 ol walitti qabee gosa 100 ol 200 ol walitti qabee kan fuuldura maappii irra jira kun maappii jiru akkuma argitan namni kunoo amma kunoo gara waabee gamana jira gara kunoo garaachaa kanatti nama irra hin jiru maqaan gosa maappiin kaa'e jechuu kiyya gosi kun martuu tokkicha ofiin jedhu obboleeyyan ofiin jedhanii lolli kun yoo ka'u kun marti walitti dhufe jechuudha. Amma oduu lolan dubbanne duratti ka amma irra deebi'uun barbaadu baay'isee Arsiin gadaan bulaa ture. Gadaan amma reef dubbannu santu ture. Seera saniin bulan. Abbaa duulaa, abbaa gadaa, abbaa baallii jedhanii turaa turanii mootummaan hin jirtu jechuudha. Gara gadi aanu kanaan islaamummaan haaseentu malee gaafa haga sanitti gadatu jira. Ka lolli kun yoom ka'e yoo jettani Arsiin bilisa malee mootummaa biraan qabanii mootummaan hambaa isaa biteen beeku bobba'anii lafa ofiitti irratti turanii lolli kun lakkoon ka jalqabeetiin jire mootummaa biyya Amaaraa yoo kaatu mootummaan biyya Amaaraa ka kaaten Saahila Sillaasee an tokkotu ka'e Saahila Sillaaseen sun kan nama Oromoo lawaa dhabamsiise beeytanii nama Oromoo warra Salaaleen warra Shawaa jennu kana warra amma Tuulamaa kana kalafaa fixee qabsiisee biyya Shawaa qabate jechuudha dura innummaan Shawaa qabatee jennaan biyya Arsii dhufuu yaadee Arsii mo'atee ofirraa deebise kana anaa miti soorsi bisaaniitu jira ofirraa qabanii deebisan inni dadhabee jennaan ilmi isaa Hayila Malakoo ka jedhamu itti dhufe isallee mo'atanii deebisan beekaa lolli Arsii bee amma calqabanii 1840s agartanii 1844 silaa gaafuma Shawaa qabatan san qabatan edduma kana immoo galteen takka galtee mootummaan Itoophiyaa hin kuftee Shawaatun hin kuftee Teediroos dhufee Minilikuu mataan isaatiifuu qabameet biyya sanitti gale hafuura baafatan jecha hagasan gaafa achii deebi'e kaan Minilikaan diizaayinii isaa
biyya kana bal'ifatee mootummaa shawaa kana bal'isuu calqabee achirraa kan dhufuu calqabe lammata haga achi deebi'e Teediroos irraa badee achi deebi'e tokkoffaa wanni beekuun sira jiru Teediroos Miniliikii harka muraa kana hidhii muraa kana Teediroos hin jalaa baratee deebi'e. Teediroos Oromoo harka muraa ture hidhii muraa ture Miniliikiin kun immoo kana barate gaafa achii barate achumatti godhaa jiran jechuudha jalaa barate. Achirraa immoo deebi'ee ka gaafa tokko Raas Daargeen jedhan kun eega Salaaleen qabate duubatti 1979 san qabachuuf yaadee ture gaaf sanillee mo'atameeti deebi'e jechuudha. Odumaa lolluun calqabinu yeroo sadii mo'atan jecha. Maaliif deemanii karaan kun akkuma beektan ekonomiif biitti Arsii bareeda Miniliik mootummaa ijaaruu hajamee horiin Arsii lafti Arsii qabamuu isarra ture. Wotaadara ijaaratee waan nyaachisuun qabu achi lafa sanirra qubachiisuu barbaade. Karaa lammaatiin immoo polotika jechuun mootummaa impaara ijaaruu egaa hajamte. Oduu Arsiin qabanne impaara ijaaruu hin dandeettu. Arsiin ka agartee handhuuraa biyya Oromooti gara warra kibbaa kanallee achirraa qabachuu isarra ture. Miniliik immoo yoo tokko akkuma dhageettan yoo Awurooppaan adda addaan biyya ambaa qoodamuu calqabdu san maal jedhee katabe xalaa tokko warri alaa dhufee lafa biyyanaa kana yoo addaan qoodamu ani waa harka maradhee taa'aa jedhee katabe. Harka maradhee taa'ee jechuun anillee waan faranjiin goodu san godhaa biyya kana qabadhaa jechuu isaati. Kana waan ta'eef biyya sanii bal'isa ture. Karaa lammataa immoo amma namni hin dubbataa oduu istiraatejii. Istiraatejii jechuun biyya Hararii qabachuu barbaade. Biyya Booranaa dhaquu barbaade. Biyya Baalee dhaquu barbaade. Kana oduu Arsiin hin qabanne waan ta'eef biyya Arsii deemu isarra ture. Kana achumarraa deemaa jira jechuudha. Arsiin maaliif danda'ee ofirraa deebisuu danda'e? Kan amma baay'isee deemu keessa deemuu hin danda'u. Reefuu dubbannee jirra. Arsiin seenaa isaa keessatti waliin lolu, waliin duulu, waliin ajjeesu. Yoo lolillee addaan akkuma reef dubbanne kanatti gumaan fixatan malee waliin duulu. Tokkicha jechuun yoo Miniliikitti dhufu afaan tokkichaan itti ka'an. Lammata immoo Arsiin nama baay'ee qaba. Nambariin amma jedhan kun hin beekamni gara miliyoona jedhanii gariin nama 100,000 ba'anii namnummaan kun militaarii Miniliik san caalaa ture. Lammata immoo akkuma dhageettanii amma bal'isee dubbadhaa liidarshiippii bareeda argatan. Waan ani hin beeku waan akkana ta'eef liidarshiippii san keessaa guddaan tokko ka beekame Leenjisoo Diigati. Dhageettanii dhagoottanii maqaan namni dhageenye jiru Leenjisoo Diigaa. Arsiin namicha jaarsa tokko gaafadhee maal naan jedhe Arsiin korma qabdii korma tokko qabdii jedhan kormi sun eenyu Leenjisoo. Kormi lama jiru beektanii biyya tokko keessatti Leenjisoo korma sanii inni korma santu isa jechuudha liidarshiippiin sun Arsiin gaafa inni du'e maal jedhan namni dhufee walitti ani badee jedhanii namni boonnan ijaarsi tokko maal jedhee ka'ee dubbateedhaan badee namni kaayanii ani badee ani gaafa namni du'u lakki jedheen jedhan waan akka leenjoo homuu hin qabne akka midhaan nyaatuun huu hafnee jedhan. Bareeda naa himaa akkasitti akka midhaan nyaatu agartanii akka leenjoo homuu hin qabne akka midhaan nyaatuun huu hafnee jechuudha agartanii. Akkasitti gartee wanni kun akkanatu jira. Ka amma wanni dubbachuu barbaadu oduu aanoleef azuuleen dubbanne duratti Arsiin wanna seenaa isaa keessatti lola hedduutu ture. Lolli hedduun ture tokko lola qalaxaati, tokko lola albasooti, tokko lola haroo hamoomotaati, tokko lola dibbeeti, lola duddotaati. Kunniin martuu gaafa amaarri mo'atamee deebi'e jechuudha. Taarikatti argisiisu maap irratti isinitti argisiisa. Kunniin martuu qalaxa, albaso, haroo hamoomotaa, dibbee, doddota jechuun bakka amaarri itti mo'atamee kana keessa yeroo sadi marraa tokko sadi Miniliik keessa jira mo'atamee deebi'e. Kana gabaabsee isinitti hima. Achirratti waan azuuletii fi aanolee bal'isee isinitti hima jechuu kiyya. Kaadura odumaa itti yaadatiin beela dhufe biyya amaaraa beela dhufnaan maaliif teetteenii nu eedanii qooyinee jennaani biyya Arsii kana dheessaamnanii dhufan. Oduu namatti himin. Yooma dhufan namni itti kakka'eetiin jedheetumaan ofirraa deebise takkama ta duraati eetituu isaanii sun. Yoo ofirraa sun deebisu Miniliik kana yoo argeetiin jiru nama akkanatti yaa'eetiin gamaa gamanaan marsu badiin galte jara kana humnaanii muranneen dandeenyu nama hawaamneetiin mee nagaa haa kennineefitiin akka nu gabbaran goonaa humnaan qabachuu hin dandeenyu jechuu jalqaban. Kana maal godhan ka amma namichi tokko ka hedduu deemutu jira. Namichi sun maqaan isaa Birbirsa Badhaasaa jedhaniin ka hedduu lamaan deemu. Isa itti ergeet
nama nutti ergaa jedhanii nama keessa mootii keessa nutti ergaa Arsii mootii waan hin qabnee fi suufaa kusoo jedhaniif daamuusu yan tokko filatanii itti ergan. Yoo dhageettanii nama Arsii beekaa keessaa guddaan yoo san ka beekame beekumsi akka isaan namni qabu hin jiru jedhanii yoo san beekumsa dubbileef gamna suufaa kusoo kun yoo inni dubbatu dhagaamu ka dhagayan. Dhagaamu ka dhagaa jechuun beeytanii gamna itti citaati jechuu isa filatanii tokko daamuusu dargaggeessa tokko jaarsaa tokko dargaggeessa ergan Arsiin beeytanii baatillee erjalaan erga oduu jaarsota erguu jar lamaan dhaqanii raawwatanii achi dhaqaniit miilikii nu gabbaraa jedhaan amma garbummaan kun amma dubbiin amma asirraa dhufa nu gabbaraa kun akkanaa nu kana jennaan maaliif si gabbarraa jedhaniin maaliif si gabbarraa jedhaniin beeytanii haga amaarri na gabbaraa jedhe malee waan namni isaan gabbaruuf himee tokkotti himuu hin dandeenye maaliif isin gabbarra yoo jedhaniin wannuma isaan gabbaraniif namni itti himuu hin dandeenye haga ammaatittu maali wanni isin gabbaraniif jennaan qawwee ol fudhanii argisiisan kana qabna jechuudha. Kaama achitti jennaan namichi kun immoo maal jedha jedhanii usuu qonnoon kun jarjaraa daamuun achumatti ilaaleetti amma nama gabbaruu dhabnee kana gabbarraa jedhaan jedha nama gabbaruu dhabnee kana gabbarraa jechuun hin bushaamii liqa gartee nama gabbaruu dhabnee kana gabbarraa jedhaan jaarsan jennaan lakkimee akkas hin jedhini galle biyya deebinee biyyattu ni dideennaanii jedhanii biyya galaniiti kaa biyyatti gallaa deebi'anii jennaan namni amma walitti qaban jaarsota amma akka jettan gosa amma reefa asirratti argisiisee kana walitti qabanii namichi akka nuun jedhe maal goonaa jedhaniin namni maal jedha wannummaan isa gabbarruuf maaltu jira maal gabbaruu jechuun kun maali jedhanii hin beekanii horii kenninaa lafa qodinaa fi nama yoo nutti ergan hin gabbara jechuun kanaa jedhaniin namichuma kana wannummaan gabbarruuf maalii nuun jedhan qawwee qabaa loltuu baay'ee qabaa jedhan kanaaf harka kenninaaree hin lollaa jedhaniin. Hilloltanii hillollee hin kakatanii achiraa lolli calqabamee gaafa kaa deebi'anii jennaan lakki namni dide nu amma nagaan barbaannu nagaan isin jettan kanan barbaannu yoo dhiiftan nu dhiisa yookaan yoo lol barbaaddan koottaa jedhanii birbirsatti hima birbirsa sun idduu deema achirraa Miniliik lammata dhufee maappilleetu jira maappii sana isinitti argisiisa maappii karaa irra deemanii kaa'am Arsiin wanta jechuu calqaban nu amma jarri keenya gosti teenya xiqqishoolee gosa takka waggootoo hin dandeettu koolishinii humna jedhan. Coalition jechuun nama gama tokkootitti akka wal gargaaru goonaa jedhan. Tokkoffaa amma ka Arsiin bal'aa waan ta'eef coalitioniin tokko warri diidaa walii birmadhaa warri diidaa warri gadabiif sirkaa walitti muradhaan warri immoo caancoo warri gara dhiyaa jiru gara kunoo noorzii jiru gara amman dhaladhe kanaaf gara leenjisoo itti dhalate kana gara olaanu kana ka jiru caancoo jedhanii Arsiin goonnoo wal waamti waayyuu jedhanii caancoo jedhanii diidaa bakka jiru ni wal caancoon wannoo tokko haa ta'uu jedhan koolishinii tokko haa ta'uu jedhan nu martuu akka dhufee nu bira tare yoo nu bira tare isinirraa dhaabnaa yoo isinirraa dhaabuu nu dadhabne ofirraa eega yoo isinirraa waraanee horii isinirraa hatee dacha'e nu gamanatti eenaa jedhaniin beektanii koolishin jechuun walii kalatee jira kun amma Arsiin martuu diqqaa guddaan isinitti argisiisaa beerillee qooda keessa fudhatte beerri dhageettanii taarika Oromoo keessatti haga ammaa namni kama dhiira callaa dubbata. Biyya Cilaalootiif Albasoo keessatti beerri qooda lola keessatti fudhachuu evidansitu jira. Faranjiitu argee faranjiitu sun waan katabe isinitti hima. Kana ka muratanii itti ka'anii lammata kaa gaafa isaan deebi'anii dhufan qophaa'anii eeganii laga qalaxaa jedhan tokko qalaxa beektu namni biyya Arsii dhalatanii beektanii qalaxni hawaashitti galaa qalaxa san keessatti eeganii nama kuma tokko ga'u fixan amaara beektanii namichi sun gosa diilamoo jedhaniiti komaandarri isa gaafsan amma leenjisoo hin dhufne iddoo kana jiru. Kuma tokko dhufee achi deemanii raawwatanii immoo qadiidaa bakka jiru hin beektanii achi yoo marsanii dhufan gamaa gamanaa garuu kaawwanni rakkoon jiraatu hin lolla jedhan malee kominikeeshiniin hin jiru warri militaarii dhuftan hin beektanii yoo ka gamasii dhufu ka tokkoon dhufu warri gadab oduu warri dakasii dhufe warra gadab hin fixanii warri kun immoo warri diidaa yoo dhufu sin fixanii Miniliik immoo horii gara 1,150 ga'u haree deebi'e jechuu kiyya. Amma ka rakkoon isaa ka jiru ka amma yoo doddotatti dhufee amma kun leencoonni ganaa yaati ka amma leenci dhugaa ka lolaa komaandarri dhugaa amma as keessatti yaa'uu calqabee kana ka eenyu keessa jira naan jettan leenjisu mataa isaatinuu kun immoo jaatanee bultum seera jaatanee nagoo jaataneeti abbaa filma jechuudha. Kaawwan kana caalaatti immoo ka argisiiftaniitiin jettan ka guddaan ka beekame maqaan isaa ka beekame obboleeyyan lama katabee jiraatan duras irreessoo tongoo qal'ii tongoo jedhanii kun marti dargaggeessanii beektanii
nama walitti qabaniit biyya wannoo sanitti fixan doddota keessatti fixanii gaafsan ka gaashaa jaagree jedhan gaashaa jaagree jechuun boodigaardii isa ajjeesan gaashaa jaagree kan isa jala isa eegu ajjeesanii nagaarita san gaafsan irraa fudhatan. Nagaarita san muratuun waan guddaa beekaa nagaarita jechuu beektu nagaarita jechuun dibbee nugusaati yoo inni dhufu dibbee sadhaanii jalaan deeman isa jala deema jecha dibbee san fudhatanii eessatti hin galan warra soddaa sayidii kennatti hin galan saburoo burkuuntetti hin galan burkuuntetti galanii saburoo beektu bakka jirtu dheeraa achitti itti onnoo godhan waan guddaa beekaa ka amma nagaarita san qabachuun isaanii amma mooraalii guddaa kenneef nagaarita eega qabanne amma kaajarattii argine tan amma achitti kennanii kakatanii itti sirbaa bulanii gaafa kaan achirraa calqabamee kaala leenjisoo komaandarii ta'e namni isa gaafatu hin jiru san duubatti awuraa jechuun calqabe amaarri awuraa ka amma doddotaan maal jedha amaarri doddotaa yoon dibootaa jedhan doddotaa yoon dibootaa jedhan jechuun dhiira loltuu fi nama lolan sodaan asitti arganii maqaan doddotaa gaafa sanni ida'ame jechuu kiyya lolli viktiriin duraa ka dhugaa gaafa sanii achirraa akkuma isiniin jedhe ka amma jarriin kunniin martiin argamee maqaan isaanii kun amma akkuma argitan kana ani yoo maqaa nama tokkoo dha'u namatti hin tolu beektanii akka historiyaan nama tokkichaa miti ka lole nama maraatu lole sawa mara lole kunniin komaandara waan ta'eef maqaa dhaa malee ka biraa hedduu jira jechuudha yoo dida'an deemtan ka biraattu jira yoo gadabiin deemtan ka biraattu jira yoo gara gammoojjii kana deemtan ka biraattu jira kunniin lola gaafa san keessa turanii kunoo warri harkaan qabu namicha kana jaatanii bultum akkanumatti harka bira gaanii mojoo biratti achitti qawween daadhanaan biraa deebi'anii lolli kun kaachumarraa itti sufee waa lama isinitti hima lolli amaaraa waa lamatti maqaa lama kennaniif tokko gisgasaa yaaniin tokko zamacha yaaniin gisgasaa jechuun bakka dhaqanii saamanii warii qabanii waa haamanii dafanii deebi'an gasaggase afaan amaaratiin lafa dhiyoo jirtu itti maratanii uduu namatti awaajiin baafne dhaqanii warra nama irra baalchisanii horii isaa haranii dafanii deebi'an guyyaa shan keessatti gisgasaa yaaniin biitti arsii dhiyoo waan taateef yoo rakkatan yoo waan nyaatan dhaban wal waamanii akka kunoo bineensi yoo horii reeqa argatu waamu kanatti wal waamanii bakka jiru maratti dhaqanii haranii deebi'an gisgasaa yaan zamachaani kamiili qophaa'ee dunkaana fe'atee waan na jiru mara nama akka seeratti deemu ji'a sadiif deemu jecha biyya arsii wanni miidhamteef waan dhiyoo taateef sanuu gadi asaanu kun gisgasallee itti godhaa turan. Gisgasallee itti godhaa turanii zamachallee itti godhaa turanii kuni lammata ka 84 sanillee deebi'eetiin gisgasaa san dhaqan. Amma kun immoo waan ajaa'ibaati. Amma odumaa isaan yaadatiin miil dhufe. Odumaa arga isaan hin qabin dhaqeetiin ol dabaree gara albasoo dhaqee albasoo hin beeytan isinu biyya jiitu qarsaa ol gara galee horii kan haree deebi'e. Jennaan amma leenjisoofa maal jedhan amma qabneen dandeenyu waan bira mala baafnaa jedhan. Maal goona jennaan horii inni haree deeme horii isaan harkaa dachaafannaa nama lolleen dandeenyu namni kennan ga'u. Yoo inni dhufee bakka haroo hamoomotaa kana ga'u hin beeytanii riftivaalii keessa bakkee kana ga'u farda leenji'in erbee goggogaa itti kan erbee suqonnoon ta'in hin dhifamin doydatti hidhanii gogaa doydatti hidhanii farda dhibba ga'u itti gadhiisan. Gogaa farda jechuun kaachitti. Fardi sun achi seenee waan godhe kaa fardi leenji'amin. Horiin takkichi namni achitti horii sammatti harkaa dachaafatan jechuudha. Horii isaa walitti qabanii horii kan dhibba tokko ta'u. Kuni eegan lolullee dadhaban karaa horii itti dachaafatanii jechuudha. Sunillee achitti tolee haroo namootaa sun kana evidansi jira. Faranjiitu himee miilli karkuun qullaa dacha'e. Waan qabu militaariin badee fardi isaanii jalaa badee garii lukaan dacha'an. Fardi maan isaan deemanuu jalaa badee gaangeen jalaa baddee miila lukaan galan jedhu salphina guddaa beeytanii kun militaarii keessatti tokko isaa. Kunillee kun 85 fi'anii kun wanti dubbatamillee hin jiru. Amaarillee dubbannee miil dhukee oduu horiin qabin oduu waa tokko boojiin deebi'an. Kana jechuun harkaa dachaafatan jechuudha. Horii kana isaan qabu kana wanti godhan taaktikiin isaanii tokko simple. Yoo inni gadabiin deemu yoo inni albasoon deemu haga achi ga'u eeganii raawwatanii yoo inni isaan galan karatti eegan. Garumaan deebi'aa mere Rooppilaan hin deemanii. Horii karaa harkaa dachaafataa turanii 85 sunillee harka qullaa deebi'ee jedhanii kun evidansiin baay'een jiru waan achitti ta'e sirriitti himuu hin danda'u. Achirraa ka amma kunoo bakkeen dubbachuu barbaadu kunoo kana amma kunoo tanaan dura hannaa ragalleen hin jiru miili haga amma ga'utti biyya arsii qabachuu waan barbaadeen fakkaatu.
hateetuma deemuu callaa barbaada. Amma kunoo qophaa'anii dhufan. Qophaa'u jechuun amma Miniliik bara Jimmaan qabee Wallaggaan qabee amma militaariin isaa walitti dhufee jechuudha amma. Diinni isaa kaafee eenyu amma Arsii callaa. Arsii booda Harar. Calanqoo fa'aa Arsii dhaquu Arsii fixanii calaqootti aruu achirraa. Amma kaa maal godhan Wallaggaan eegaa qabe duubatti Arsii kana gabbarsiisuu nurra jiraa jedhan. Maal goona jennaan waan barbaachisu mara goonaa jedhan. Wanna barbaachisu jechuun harkarlee murree harmallee murree waan barbaachisu afaan hin jedhani waan barbaachisu goonaa jedhan. Amma maal jedha akkuma dhageettan duraan komaandarri Miniliik hima ture mataa isaa ofumaa deemaa ture. Namni biraan jiru jechuu kiyya keessa jala deemu malee. Amma maal jedhaan raas daargee kanaa fi ati amma komaandarrisii biyya Arsii kana qabadhu biyya Arsii kana moo attasitu bitaa jedhaan. Raas daargeen kun obboleessa abbaa isaati obboleessa Hayila Balakooti ka biyya Salaaleen biyya Guraagee biyya Shawaa kana qabate inni waan akkanaa kan harka muraa kan irraa muruu ekspertii jedhan kun evidensi jira. Waan amma asinitti himaniitiin namaan sodaachisanii Arsiitu akkana godhaa Gujiitu akkana godhaa Karrayyuu akkana godhan kana aadaa isaaniiti. Evidensii waan jarri sun irratti ga'e namicha san peejii lamatu jira afaan Faransaatirraa Ingilizitti hiikee pooblishii fi godhuufi hin daddaayuu hajaman. Akkasii ka amma kaa biyya asitti wantoota haa deebinu azuuletti haa deebinu amma kaa muratanii maal jedhanii jedhan si fakkaatan amma kana muratan jechuudha. Fardi keessan haa gabbatu gaangeen haa gabbattu namni marti ka qawwee qabdan ka qabdee qayboo qabdan tokkichi nafinaa koottaa'anii gaafa abboo kun asirratti hin argitan yoo arguu dandeettan. Abboo jechuun faasikaan bahee torbaan tokko jechuudha. Faasikaa bahee asitti olaa agarru jedhan. Faasikaa bahee kan amma kun awaajii guddaa beekaa lolli namni jiru mara nama qaban nama jiru amaara ka ta'e isaan jala deemu mara fidanii qophaa'anii ka'anii Arsii duula calqaban. 86 beekaa amma kun amma loluma jira. Amma deemanii yoo jedhani deemanii tumaani Qarsaa keessa deebi'anii baddaa keessa deebi'anii Albasoon dhaqan. Arsiin kaaf abbaa fardaati rabbis sinuu fide'aniin hin qubatan isaan baay'ee waan qabaniif meeshaa waan qabate kuma 30 ta'e kuma 40 ta'e ganamni hin beekamu ciisan Albasoon hin beeytanii bal'ina isaa achumatti itti marsaniit halkan tokkichatti 2,000 ajjeesan 1,000 gaafsan ajjeesanii lafa haqatan jedhanii ajjeesanii lafa haqannee jedhan namni haqa ajjeefame hin beekamu disalviyaakiin tokko nama 2,000 ajjeesanii jedhan 2,000 halkan tokkotti deebi'aati yommuu isaatu ka duraan waakkatu kitaaba isaa katabu Gabrasillaaseen jedhan nama 700 ajjeesanii jedha gaafsan. Kun jechuun waan guddaa beeka. Namni Arsiin eboon ka'ee amaara warra hidhate halkan tokkichatti nama 700 kama inni jennee yoo fudhanne 700 jechuudha. Kuni ka Arsiin haga ajjeesee hin beeku haga ammaatitti jechuudha. Haaloo malee kan agartanii ciisanii dhufanii ardarra waan ciisaniif itti wal guuraniit fixanii haraa galatoon kuni ka yoo beekuu baattan maqaa isaa dhaga'uun ittanii warri warqata keessa dubbattan historiyaanii beekame. Waan ajaa'ibaati namichi kun akka itti dhaga'illee kana mara hin beekamu. Histiriin kiyya guddaan isarraa dhufe namichi kun 5,000 dhumee jedha gaafsan amaarri 5,000 hin ta'a jedhan waan asii miti. Sun hin ga'u kaa beeka amma Arsiin gaafa lammataa immoo kaa xiqqoo gowwummaallee maqabanii keessa gaafa lammatallee itti deebi'an achumatti deebi'anii jennaan gaafa kaafii qophaa'anii waan eeganiif nama Arsii fixan. Gaafa lammatallee achitti eega fidhanii deebi'anii amma kaa wanni Arsiin badee lolli Arsii wanni badee yoosan torbaan takkaa lama yoo duulan addaan balanii addaan baffaca'an. Beetanii akka amma warri sooraa godhuuf kanan turu agartanii walaa itti duulanii raawwatanii waan nyaatan oo fidhatan addaan faffaca'anii qe'ee fiddacha'an gariin baalee ka dhufu achi dacha'aa ka gammoojjii dhufu achi dacha'aa isaan amaarri haga Arsiin itti duulu san eegatanii huuxa jala ta'anii yoo isaan achi immoo addaan faffaca'an ka'anii deeman. Amma ka Arsiin addaan faca'anan torbaan lama ol turee hin danda'anii gadabiin dhaqan. Gadabiif sirkaan dhaqan amma reefu walgaa maappii isinitti argisiisaa higar. Maappii kan amma for the first time amma durumarraa calqabee Miniliik Albasoon keessa taree gadabiin dhaqee asaasan dhaqee kofaleen dhaqee bakka silaa biyya amma Arsii yennuu kana waabee gamana ka jiru qabate jechuu amma qabatanii as keessa gara gariin sirkatti qubatan amma sirka keessa deebi'anii amma raas daargee injifannoo jedhanii Arsiitti azuulee achitti dhiisi ati asuma taa'anii namarraa aranii. Ati taa'an biyya deebi'aa ati biyya kana qabatu